inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname. Sababii akka keenyaafis reebamee in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Isan cunqursan in dhiphisanis inni garuu waan tokko iyyuu hin dubbanne. Akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf geeffamtuutti in oofame. Akkuma hoolaan yommuu rifeensarraa muran caljettuus. Inni calluma jedhe malee afaan isaan saaqqanne. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in argisiisa. Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Yaa Yesuus fayyisaa ko, ati ofii keetii qalamtee gosa, afaaniif saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte. Yaa lammii koo haa hubbannu. Lubbuun jiraachuun keenya Kiristoos du'aa fi garbummaa seexanaatti birmaduu waan nuu baaseefidha. Nagaa fi bilisummaa nuuf kenname iddootti eegnee akka jiraannuuf Gooftaan nu haa gargaaru.